Asni Oromoodha amma booda bakka lamatti clearly bahuu danda'u qaba. Warri biltiginnaan nuu ta'aa jedhu clearly biltiginnaa jala galuu qaba. Lakkii adeemsi biltiginnaa hin taane qabsaa'eetan jijjiiraa jedhu immoo gara mormituutti galuu qaba. Gar lameen ayyamamuu qabu. Because it has a security ramification. Particularly hanga lolli Oromiyaa keessa jiru kun godhametti. Waan tokko tokko beektaa ammoo gaafa duuba deebi'ee ilaalu maal godhaa ture sitti fakkaate warri gullallee kun gaafa Taanzaaniyaa yaaliin araaraa godhamaa ture san. Steeppii lamaan deemamuuf yaadame. Tokko mootummaanii fi waraana bilisummaa Oromoo negoshee godhaniit dhimma security settle godhu. San booda political process itti seenna akka kaafaa ofii abaawoon itti seenan. Jari gullallee kun duuba gara galaniit waraanni jiru marroo jala jiru, waraanni shawaa keessa jiru marroo jala jiru, waraanni boorana jiru marroo jala jiru, waraanni maalii jiru he is by himself. Sabotage godhaa turan. San qofa osoo hin ta'in jeequmsa booda waraana keessatti uumame ilmaan Oromoo meeqatti dhuman. Ani waraanni kun hundi harree ogalle rakkoo irraan qabu. Abiyyillee garas ogalle rakkoo irraan qabu. Garuu dhumaatiin ilmaan namaa shira fi sharrii dalagu kanaan godhamu dhaabbachuu kana dhaabsuu barbaachisaa jechuudha. Taphni akkanaa kun taphni ilmaan namaa qabsiisanii ittiin taphatan kun dhaabachuu danda'uu qaba. Ani ilma Abaawooti. Abbaan kiyya Abaawoo ture. Abaawoon eenyuudhaaf beektaa? Abaawoon dhugaa eenyu beektaa? Ijoollee shiraan dhumte tana. Ijoollee mana hidhaatitti qeensi irraa buqqa'e. Ijoollee barahaa keessatti itti taphatan. Mooyiiwwan faadha, battee faadha, abaawoon dhugaa. Arroo abaawoon warra bosona jiru anaaf. Namni abaawoo jechuu danda'u warra with all his mistakes, with all his wrong doings, marroo qofa, marroo guruppii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaafaas, gareen daawudfaas biltsiginnaadha. Uummanni keenya daawud jaalachuu, qajeelaa jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Akka biltsiginnaatti deeggaruu qaba. Kafaa'oo keessaayis taanan gara mootummaa goree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti hirmaannaan namni sun ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Mooraan Oromoo clear ta'uu danda'uu qaba. Maaliif kana siin jasi fakkaate? Amma waan tokko haasaa turre miti naaf ati gaaf tokko. Ijoollee waraana keessaa galte tana maal kennitan jennu gaaf sanyiin faa galan baga galtan jenneen walajjee suura kan wayyaa. Garuu immoo guduu akka qabattetti wabama ofiin jettee deebitee caakkatti waggaa deebitee uummata keenya dogongorsiiftee fixxu amma waraana Moosee faan hoogganamu kana waraana bilisummaa Oromoo jennaan immoo maal jennaan uummataanoo amma marroos barri waraana amma marroo jala jirullee qeequu hin dandeenyu. Maaliif gaafa namni dhume kiyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa'edha. Shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaatti gale clearly kaabba yuunifoormii mootummaatiin uffate makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Mootummaa jiru namoonni nagaa irra jireessi isaanii qaama biltsiginnaati. Qaama tika biltsiginnaati. Amaan filee qaama biltsiginnaati. Dachaasaa wirtuu qaama biltsiginnaati. Yaazoon qaama biltsiginnaati. Qaama wayyaaniitis tureen. They are now employees of the state. Not only employees, they are part of the Biltsigina security apparatus. Okay? Kana maaliif jenna namni maqaa baa'oo fi alaabaa baa'oo san laalee saaxilamuu qabu. Because security dhaan lubbuu ilma namaatiin wal qabata kun. Waa'ee siyaasatii miti barra kun waa'ee lubbuu isa security dhaan jarri kuni jaruma durallee achi gadi san wayya raarsoo fa'aa warra kaan isaan security irra hin galle. Political loyalty qofa shiftii godhan. Dhaga'uun ooltu ka gurbaanonni Somaalichaa ture gurbaan Oromoo guduruu jeeqaa ture suni fakkadaan jara abaa'oo kanaan hoogganamaa jechaa ture. Inni maal godhaa ture? I know for a fact nutu galche gurbaa san gaafa waraana keessaa gale. Nutu fuudhee mootummatti kenne. Jarri kun they are security elements.
Sindagoo. Harkee waan arga. Fi waan nama tokko bilisiginnaa kan jechisiisu maaliin? Qaama mootummaa sanii yoo ta'edha. Obbo Qajeelaa, Obbo Araarsu, Obbo Ibsaa shoora isaan kalee qabsoo keessatti godhaa ture namni wakkatu hin jiru. Araarsu nama ijoollummaan waraanatti makame. Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafii hin qabu. Gaafa mootummaatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu hin jiru. Maaliif uummata gaagamaaf geessa? Ka gara jara sanii inuu siyaasaadha. Izeemas yoo fudhatte fakkeenyaa fi izeemaan namni akka opposition fudhatu hin jiru. Akka mootummaatti fudhata, akka bilisiginnaatti fudhata. Garuu warra bilisiginnaa gullallee kanaa fi waan izeemaatii fi waan qajeelaa faan godhan hoggaa fidde hedduu walirraa maala. Maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godhan. Jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just waan marroo balleessuu waan barbaadaniif waraana marroo balleessuu waan barbaadaniif waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeknes jechuun waan dura hin beeknellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fititti waan laaltuuf dhaaba abbaa jettee waan laaltuuf itti ijoollee akka jedhan mooyboon akkasitti galaafatan kan batteessuu qorachaa jirraa it's indicating towards that fakkeenya waa'ee battee tokko kaaseen ture. Qorannaan battee qorannaan ajjechaa battee xumuramee jira komishiniin. Komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera. Kana hoggasuma gabaafne akka hin baane kan dhoorge waan tokko gaafadheen ture. Wanni kun akka uggurame eega himamee booda eega miidiyaan gabaafamee booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u jaanii beekanii. They never did. Why? You know what they did? Oromoon kan bol sobuu dhiisuu danda'u qaba. Miskiin maqaa wanni ittiin dhuguun kun dhaabachuu danda'u qaba. Ani waan bilisiginnaan haadhoon qofti dhoorgitee see gabaasni suura kan baane. Oromoon wal fixaa jedhanii dhaqanii Oromoon yoo gabaasni kun ba'e Oromoon gosaa fi naannoon ba'e wal fixa jedhanii jarri gullallee kun. Nama xiqqaa miti ka dhume mooyyaaleerraa hanga beegititti kun dhaabachuu danda'u qaba. Arrakkoo irraan qabu. Obbo Daawud Faan Abiyyitti makamanii Abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuun rakkoo hin qabu. Ka lafa jala garuu guyyaa nuti oppositionidha. Abaa jechuun resistance jechuudha bara. Once you get out of resistance, abaa jechuun qabsoo bilisummaati jechuudha. Gaafa qabsoo mootummaa irratti qabsaa'uu dhiifte mootummaa irra looyite uummata takka riphee lolatti qabsaa'uu eegalte ati mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu. Namni maal jaa Abbabaa Garasuu maaliif abaarra? Abbabaa Garasuu qabsaa'aa ture nama Ihaadeeg didee deemee rakkoo meeqa Eertiraatti isa mudate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaa hin jiru. Aarsaan inni kaleessa godhe sun garuu yakka inni waggoota 8 dabre kana Oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha. Gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u. Kan gara gullallee immoo hamaadha. Maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana hidhaallee keessa deemaa ture. By the way, an akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadeen ture. Manguddoonni kun iccitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadeetiin ture dhugaan siin jaa. Mana hidhaan dahannatoota isaan bobbaasan wajjiinan ture beeki. Qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan. Abaa Obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaadha ture. Dura gara atoomsaa kumsaatiin sanboota gurbaa Geetaachoo Amantee jedhamu namoota baay'eedha kan inni jidduu kana baasu itti aansee Girmaa Xurunaatiin. Girmaa Xurunaa double agentii miti. He was a liaison officer kanan jedhe clearly ajajaa fi hayyama Obbo Daawudiin Geetaachoo Asaffaa wajjin hojjetaa turan ifatti. Ilmaan meeqatu ilmaan Oromoo meeqa qees irraa buqqa'e kolaafame mana hidhaa keessatti. Gaafa sanis gaafa asmaraa turan they were agent of the Ethiopian state security. Ani maafan ani silaa kanan dubbadhu nam beekaa garuu dubbachuun barbaade maafan dubbadde amma keessattuu waggoota 3 4 dabre kana they
they are contract gaafan godru fani abifan wolone turan sagalee man fide sa ta'u namoota doochu namni dubbifamu hin dandeenye yeroo kanatti tariitii haala amma jiru ani ibban dibbatti waan sana jala tararee kaa'uu baatu si girmaa turuna qofadha namni hidhaa jira jedhameetiin dubbatamu. Jara kan osoo dubbisiniidha murtoo kanarra geessee maqaa isaanii dhahaa jirtamoo dubbistee waan irraa qulqulleeffattee fi cross check waan gootee qabdu. Fully cross checked. Fakkeenyaaf waa'ee girmaa fakkeenyaaf gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne gara caasaa isaaniitiin caasaa qeerroo bilisummaa jedhamsaniin hin dhagamu. Ndageessoti jiran kuma la kudha actually kuma kudha furii irraa kaafne kan dhageenye naannoo kuma la kudha jaatti gara caasaa isaaniitiin kallattiin immoo gara hoggansa isaanii biyya alaa jiruu fi Eertiraa jiruun itti himsiifne. Ufiifuu qoratanii Koreen jiddu galeessaa maal Koree gumii sabaa isaanii jaamu irra gahan durbaan dabala jentii akka ta'e torban darbe garuu daawudwaan jedhu agarteerta ragaan hin jiru jedhe. Ragaan tons ilmaan meeqa kaidaa jirtu jechuudha. Saniyaas amaan filee irra geenye. Amaan filee Booranatti qabame hidhame he became state collaborator. Waggaa kudhan itti murteessan. Timee dil waggaa lamatti bahe. Booran irraa kaasee hanga Shashamanneetti hanga Finfinneetti namoota qabsiisaa ture. Waan kana akkuma dhageenyeen beeksifne tarkaanfii fudhatameen jiru. Waan yaadoon salaaleetti godhamu hin beeksifne tarkaanfii fudhatameen jiru. Booda waggaa laallu dubbiin matamarraa kan jedhu irra geenye jechuudha. Kun waan namni hundi beeku. Warra jarma san keessa jiru warra hundi isaanii ni beekan. Kan waan ishuu goonee dura turuu qabnu miti beektaa. Wanni na waan kanaa kaasuuf very simple. I want to clear my conscience. Waan hin beeku iddoon dubbatin lubbuun biraa. Remember my principle is hingabu gabun barbaadon osoon kana jedhee jiraadhe. Ummanni Oromoo murna gullallee san jala hiriiraan mirga isaa akka paartiitti. Garuu qaama mootummaa qaama tika mootummaa ta'anii itti dhaquu qabanii then they are out of their own risk.